obboleettii tiyya qalbii teenaaf liqeessi seenaa intala Nuur ja'amtuutiin sitti hima tan nama isii dhagee hunda boochifte. Na dhagee Nuur bareeddu garuu bareedinni isii fuula qofaanii miti qalbiin isiitis bareeddu akkana jette Hanaan. Obboleettiin tiyya Nuur nama qaamaan laafaa turte ammoo isiin akkuma aadaa isii Qur'aana qara'uurraa of duuban deebitu. Yaruman isii barbaade cufa sijaajaa isii irrattiin isii arga haala rukuu'a gootuun sujuudduun harka samitti ol qabduun akkan haalli isii ganama. Galgala ammoo imimmaan sii ganneeti goytaa isiitiif. Ani nama hedduu gaazexaa dubbisuu jaalatuun ture ammas kitaabban seenaa ammas akkaaniin viidiyoo laala. Ani viidiyoo laaluurraa kanin ka'e ittiin hin beekameehu. Dirqama kiyyallee hedduun bahadhu salaata kiyyallee hedduun tiifadhu ture. Eegam viidiyoo fixee cufeetiin filmii laaluu eegale kan sa'aa 3 walit dhaabbate. Hogguma kana azaanni masjidarraa ol fuudhame lallabame. Gara firaasha kiyyaatiin deebi'e na yaamuu eegalte. Yaa Hanaan nin awwaadhe maal barbaadda yaa Nuur. Gama kiyya as laalte laalcha jabaa osoo fajriin salaatiin hin rafinnaan jette. Isiinin jee fajriif sa'a takkaatu hafe. Khadageesse kun azaana duraat ture. Naan jette qalbii laaftuun khoottu yaa Hanaan akkana obboleettiin tiyya tan rahmata qabdu hanga dhukkubni fokkotaan sun isiin qabinitti hanga sireerratti isiin hambisinitti. Na yaamte haalan dhugaa isii beekuunin itti dhufeetiin maal barbaadda je'een taa'inaan jette kunoo taa'een je'een maal harkaanaaf qabda sagalee laafintiitiin jette. Yeroo xiqqoo takka cal jettee na gaafatte sa'ati du'attiin amannee ani lakki itti amaneetiin jiraa je'een duuba atin beeytu akka xiqqoo fi guddoo irrattillee gaafatamuuf teessu eenin beeka ammoo rabbiin araarama umriin tiyyalleen ganaa je'een. Yaa Hanaa yaa obboleettii tiyya daguu du'aatirraa hin sodaattu laalime hindiin sirra xiqqoo ammoo balaa makiinaatiin duute abalus balaa akkanaatiin du'e abalus balaa akkanaatiin duute umriin murtaa'utuu hin qabdu duuti hangamilleen hin qiyaasamtu sagalee sodaatiinin isiif deebise. Bakka sijaajaa isii dukkanaa sanitti ani dukkanan sodaadhaa yaa Nuur na sodaachifte du'arra akkamitti rafa amma. Hoggaa ati na yaamtu ka'ati safaran waliin deemuu tola jechuuf na yaamteen sehe dhuma amataa kanarratti. Jiddutti sagaleen isii jijjiiramte onneetiyya na sossooste ni jette yaa Nuur imala dheeraa deemuun oolu bara kana gara bakka biraa. Wallaahi umriilleen harka rabbii jiraachuu waliin imimmaan dhangalaafte. Dhukkuba isii fokkotaa sanii yaadadde doktoroonnis dhoysaan abbaa kiyyatti himan. Dhukkubni isii kun yeroo dheertuu isii tursiisuu dhabuun malaa ammoo eenyu kana itti hime moo isumaatu khaatimaa tana sehe yaadda'uun ture. Dingata na yaamte sagaleen isii maal yaaddaa jirta yaa Hanaa ani waanin dhukkubsadhee jiruuf kanin kana ja'u si fakkaate. Lakkii yaa Hanaa nama fayyaa qaburra umrii dheertuu jiraachuun malaa ammoo yaa Hanaa ati hangam jiraatta amata 20 ta'uun mala amata 40 ta'uun mala amata 60 ta'uun mala eegas booda hoo maali. Harka isii adiisan dukkana keessa as baaftee humnaan loltee jette nu lachuu jidduu garaagarummaan hin jirtu cuftummaan keenyaahu ni deemna addunyaa tanarra yookaan gara jannataa yookaan gara ibiddaa jecha rabbiin dhageenye. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ننجئين نجيان غنم فردو يا حبيبتي جئتين غركتاتي يا فيجي سجلين إسي خنجلا هفتن تاني صلاة إرانفتين يا حنا ربي سيهاك أجيلجو سألم غنم هريب الراهن خئي خنين دادهن سدق هتي خن يرو هريب الرائتي نخاس نيمتي إيجين سافي سجلي يا ربي خي مالته حالي وبليتيتي يا نور هماتي تري أبان خي جرى حاكما إسين ديمي إنا لله وإنا إليه راجعون أما تخنا سفر بهم خين ينجرو إرفتي برنا أكما ندبر سنو بريف ميجرا إيجا يرو إيرا منتي إيني بودا صلاة الزهرين بودا أبان خي من حاكما را دولي أما رفتني زيارو دنديسا
dafaa kottaa. Haati tiyya natti himte akka sagaleen abbaa kiyyaa tasgabbiin qabne fooxaa tiyya ceekurra darbadheetiin makiinaa yaabbanne karaan dheeraa ture. Haati tiyya na cinaa obboleettii tiyyaaf rabbi kadhachuu turte akkana jetti isiin intala tiyya gaarii tan yeroo takkallee sa'a isii takkallee xaa'aatee dalaguu keessatti waan si jaalachiisu dalaguu keessan malee hin fixini. Mana haakimaa geenye hulaa guddoon seenne dhukkubsataan kuunni iyya kuun balaa makiinaatiin achi jira kuun ijji isaa ol garagaltee jirti warra addunyaati moo warra aakhiraatii addan beeytu. Laalcha ajaa'ibaati kaniin takkaasan duran argin garre. Dafnee ol baane narsittiin gama isii nu geessite akkana jechuu turte osoo gama kutaa obboleettii tiyyaa deemuu jirru isiin intala gaarii isiin yeroo cufa rabbii isii zakkarti. Narsittiin haadha tiyya tasgabbeessite akka isiin fayyituun eega gaggabni isii qabatee booda. Bakka namni tokko maleen itti ol seenuun taanetti geenye tana kutaan obboleettiin tiyya keessa jirtu. Achi keessa doktoroonni hedduu isii garra maskoota xiqqaa tokko kan hularra jiruun ija nuurniin arga tan na laaltu haala ummaan tiyya isii biraan dhaabbattuun. Eega daqiiqaa lamaatii haati tiyya tana immaan isii dhooyfachuu hin dandehin gabbaate akkan ol seenee isii ziyaaru naaf hayyaman sharxii akkan ani isii wajjin yeroo dheeraan dubbannetti daqiiqaa lama qofa. Ol seeneetiin akkami haalli kee yaa nuur eda galgala naguma qabdaa turte maaltu si qabate naaf deebifte eega harka kiyyan humnaan qabde rabbiif galanne haa gahu ani amma nagayan qaba. Duuba harki kee ni qabbanaawan je'een siree gama gadiitiin taa'uu ture miila isiitiin tuqe na duraa kaafatte. Dhiifama yaa obboleettii tiyya yoonin si mufachiisen je'een lakkii ammoo jecha rabbiitii yaadadhee an waltaffati saaqu bisaaq ilaa rabbika yawma idhin ilmasaaq. Eegas naan jette yaa hanaa du'aa innaaf jabaadhu yeroo dhihotti dura guyyaa aakhiraa kiyyaa qunnamuun oolu imalli kiyya fagoo ammoo sinqiin tiyya xiqqoo. Eega waan isiin jettee dhagahee imimmaan kiyya narraa dhangala'e isii biraana gabbaasan ijji tiyya imimmaan lolaasuu itti fufte abbaan kiyya heddummina boo'insa kiyyaarraa narratti sodaachuu eegale hanqa obboleettii tiyyarra sodaaturra. Kophaa na baasan kutaa tiyya keessatti eega mana deebine aduun guyyaa yaaddoosan seenuu wajjin callisiinsi mana keenya keessatti walit dhaabbate. Intalti haboo tiyyaa adaadaa tiyyaatis natti ol seenan namni biraatis jarjaruma tokkotti namni dhufuu eegale. Namni ni heddummaate sagaleenis walin laaqamte xiqquma xiqqoon. Wannin ani beeke tokkichi obboleettiin tiyya nuur duute. Karaan dheeysun beeyne waan isaan ja'anis hin beeku yaa Allah ani eeysan jira maaltu maal ta'e booyuu hundan dadhabe. Eegas booda natti himan abbaan kiyya harka na qabee na geesse akkan ani obboleettii tiyya dhaammadhu dhaammannaa booda. Waan takkallee yaadadhu mataa isii dhungatte ja'an waan takka malee yaadadhu yeroo san hoggaan gara isii laalee isii ciiftee jirtu firaasha du'aarra jecha isiitiin yaadadhe waltaffati saaqu bisaaq ilaa rabbika yawma idhin ilmasaaq. Dhugaanin beeke dubbiin gama rabbiiti gama bakka salaata isiitiin deebi'e halkan san sijaajaa isiirratti salaateetiin isiif kadhachuu eegale. Obboleettii tiyya nuuriin yaadadhe tan harma ummaa tiyyaa na waliin addaan qooddatte. Nuti lakkuu nin yaadadhe tan yaaddoo tiyya na waliin qooddatte. Nin yaadadhe tan rakkoo tiyya naaf furte. Nin yaadadhe tan gaarii naaf dhaamuu turte. Nin yaadadhe tan qaceelloon naaf kadhachuu turte. Nin yaadadhe tan halkan guutuu imimmaan harcaasuu turte. Tan du'aa'ii fi hisaabarraa naaf himuu turte. Rabbiin nu haa gargaaru. Kun guyyaa duraati isiif qabrii isii keessatti. Kun guyyaa duraati isiif qabrii isii keessatti. Yaa Rabbi rahmata godhii fi qabrii isii ibsiif. Kun quraana isiiti. Tun sijaajaa isiiti. Kun qalama isiiti. Kun meeshaa isiiti. Kunis veelloo isii kannaan jette sani. Guyyaa heeruma kiyyaatiifin ol kaayyadhaa. Isii yaadadheetiin booyinsa walit dhaabbataa. Akka Rabbiin rahmata naaf godhu naaf araaramuu karadhe obboleettii tiyyallee
qabrii isii keessatti akka sabachiisu. Lubbuu tiyyan gaafadhe silaa akkamii taduute tun silaa si taate halkan guutuu yaadaatiin ture. Akkaanin dafqe bareedina obbolummaa gaarii na dhagahame. Bareedinni bareedina qaama isiiti. Bareedinni bareedina qalbii isiiti. Bareedinni bareedina isiin khayrii jaalachuu fi ammas namaaf gaarii dhaamuuti. Mu'azzinni azaana fajriitiif azaane salaata subii nin salaate jecha ilma Umarin yaadadhe radiyallahu anhu wa ardaa. Hoggaa ganamfatte galgalan eegin, hoggaa galgaleeffatte ganaman eegin jidduu tanaan tarabbii dhuftee deemuutu mala. Akkasitti obboleettiin tiyya Nuur sababaa qaceelloo tiyyaa sababaa dhiyeenya gama rabbii khiyyaanaaf taate. Anis lallabni khiyya kun gara cufa dubartii gaggaarii, gara cufa dubartii muslimaa. Obboleeyyan khiyya bareedinni keessan cufti rabbi jaalachiisuu keessatti haa ta'u. Isa tola jechuu fi sunnaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam isa jala deemuu keessatti haa ta'u. Joollee diinirra guddisuu keessatti, isaan magarsuu keessatti tolinaa fi sodaa rabbii irratti. Sabareedinarraan taane muslimtittiin takka dhaloota rabbi tokkichoomsu hawaasatti as baasuun ifirra. Dhaloota muslimaaf tumsu dhaloota ajaja rabbii fi rasuula isaanii alayhi salaatu wassalaam guddisuu keessatti guddatan as baasuun. Dhugaa wallah. Nama seenaa tana dhagahee itti fayyadamee namaafillee dabarse hunda rabbiin milkii inni ifirraa quban qabne haa milkeessu. Gara inni quban qabne irraa haa razaqu. Dilii isaa hunda haa araaramuufi. Daawwattoota keenya kabajamu asitti gaadhuma viidiyoo geenyee jirra. Hanga ammaan waliin turuu keessaniif galatooma. Haarawa yoo taatan chaanaala keenya Naif Tube YouTube gubbarratti subscribe godha. Viidiyoon tunis yoo isinitti tolte share godha. Jazakumullah. Assalamu alaikum.